jireenya namaa gadhiisi. Deem abjuu namaa gadhiisi. Deem gaa'ela namoota baay'ee gadhiisi. Deem faayinaansii namoota baay'ee gadhiisi. Dheekkamsi Waaqayyoo sirratti haa boba'u. Inni Israa'eliin jaallate si haa ifatu jedhee akkuma garbichi kee dubbateef yaa Waaqayyo. Inni Israa'eliin filate si haa ifatu jedhee akkuma Mikaa'el isa ifate. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba filatame kana, saba jaallatame kana, saba fuula Waaqayyootti iddoo qabu kana qabeerra taa'ee kan jiru ergamaan du'aa hafuurri bara dhumaa kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoota baay'ee kaadhimmatee kan jiru, laphee namoota baay'ee kaadhimmatee kan jiru. Mereqata jakati gaan lafa itti hafuura baafate, lafa itti summii isaa biifetti namoota baay'eetti akka qalabatiitti waa keewwata deebi'ee irra deebi'ee warra kaan akka kudhaamaatti kokkeetti kaawwata. Namoota baay'ee lafaaf qilleensarraa booji'ee miseensa godhatee nyaannessee faayidaadhaan qabee fajachee, kaan dhukkubaan qabee qoricha fudhachuu fakkeessee fajachee, kaan iyyumaan rukutee fajachee namoota baay'ee of duukaa yeroo buusuun ilaala. Jawwee kana duukaa namoota baay'ee fiigan wangeela lafa kaa'anii, jireenya lafa kaa'anii, dhugaa lafa kaa'anii sokkan har'a waan nyaataniif waan dhugan ilaalanii dugda duuba kan deebi'an in ilaala. Egaa Waaqayyo jalqabatti akkas naan jedhe isinitti meera. Warra na dhaga'an, warra na sodaatan, warra fuula koo barbaaddatan, akka dubbii kootti warra ba'anii galan, warra of fuula duratti na ilaallatanii ijjatan ni kana booda duran ba'anaan jedhee ture Waaqayyo. Ammas irra deebi'een sagalee kana dhaga'a. Egaa warri bineensicha kana duukaa bu'an hin deebi'an yoo ta'e, har'a faayidaan lafarraa wanti iji namaa argu, wanti gurri isaanii dhaga'u, har'a nyaachuu, dhuguun, uffachuun, keewwachuun, kaawwachuun, badhaadhuun wanta baay'ee yoo fakkaate illee badiisaaf rakkina akka fuula isaanii kaa'u beekamaadha. Egaa nuti warri kana dhageenyu, sagalee kana namni dhaga'u, gara Waaqayyootti deebi'u, fuula Waaqayyoo barbaadu, ajandaasa jalqabaa godhatu, Gooftaa galanni siif haa ta'u. Kunoo ammas hin kadhadhaa. Bineensa hamaa kanaan nyaatamaa kan jiran, haramaa kan jiran, iddoo gadhiisaa kan jiran, booji'amaa kan jiran maqaa Yesuusiin fuura du'aa keessaa, harka du'aa keessaa dhiiga oolicha fannoo irratti dhangala'een baasneerra. Walii gallee kadhanneerra. Balbalatti cufneerra bineensicha kan. Egaa maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma sagaleen kee jedhu yaa Waaqayyo, ati Israa'el keessaa qoodan qabdu akkuma jedhameen ከእስራኤል አንተ እድል ፋንታ የለም ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ኑይን ግዱዳ ሰበ ከነ ግዱዳ ብኔንስ ያማን ኩን ቆደን ቀቡ ዱቲ ኩን ቆደን ቀቡ ቃኔን ኩን ቆደን ቀቡ ሰልበኒ ኩን ቆደን ቀቡ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡምኒ ኩና ደደቡ ጅሬኝ ሳኒ ከንዲገሜ ከስት ለጴን ሳኒ ከንዲገሜ ጋይል ሳኒ ከንዲገሜ አፉር ሳኒ ከንዲገሜ መቃ ኢየሱስ ነመናዝሬትን ዶታ ዴቢአኒ Iddootta deebi'an leenaamo makaticha katiania venamas pele venia babbaa galanni siif haa ta'u. Saba fuula kee barbaaddatu kana harka kee tallaadha. Dadhabina keenya ilaaliin, hirrina keenya ilaaliin, harka kee madaa qabu isa qulqulluu sanaan qabiinu kaasi. Gaaffiin dhalootaa, hidhaan dhalootaa maqaa Yesuusiin hiikamu. Kan dhukkubsataa jiran amma afayyan, gaaffii kan qaban deebi'aa argatan. Ba'aan kadhatti ulfaate maqaa Yesuusiin irraa lafaa dha'u. Amaneen kadhadhaa humna maqaa Yesuus keessa jiru, humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Dhukkubatti fayyaa, dhukkuba fooniitti, dhukkuba lubbuutti, dhukkuba fuuraatti, dhukkuba hiyyummaatti, abaarsatti fayyaa. Hidhaan keessana hiikamu. Maaraa laafaa nama gata jan yoo dhumarratti yeroo qabaadhe dibataaf nan kadhadha. Namooti duwwaa ta'an, jireenyi isaanii duwwaa ta'e, humna dhaban, ayyaanni Waaqayyoo akka isaan irratti lafa dha'u nan kadhadha. Egaa amma yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf galateeffadheen xumura. Jaanu dhageesse galanni siif haa ta'u. Yeroo gabaabduu qabnu sagalee kennuu eebbisi. Maqaa jaallattu ilma kee Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Tole egaa yeroo bal'aa qabaanneetti fufnee kadhannee baay'ee gaariidha. Egaa dubbiin amantiidha waan ta'eef dhaloonni yoo gara Waaqayyootti deebinee fuula Waaqayyoo barbaaddanne ga'aadha jechuudha. Bakkeen amma keessaa dubbisee raajii Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee amma 13 turedha.
kutaa kana keessatti milkiyaas utuu hin taane mikkiyaasii boqonnaa kana keessatti ergaa gurguddaa dubbata. Ergaa gurguddaa sadii dubbata. Lakkoofsa tokko kaatanii gaafa laaltanii warri nama cunqursan akka jiran dubbata. Cunqursitoonni akka jiran dubbata. Egaa warri nama cunqursanii lafa namaan dharra'anii jedha gara lakkoofsa tokko lamaatti. Lafa namaan dharra'an, humna namaan dharra'an, qabeenya namaan dharra'an, taa'aniin dharra'an warri nama cunqursan. Maaliif jennaan humna nama caalanii jiru waan ta'eefi, dandeettii nama caalanii jiru waan ta'eefi itti darbanii fudhatu. Itti darbanii akka fe'an godhu. Waan barbaadan hojjetatu. Isa kana dubbata. Gadi siqee immoo akkas jedha. Gadi siqee Waaqayyo gatii isaanii akkamitti akka isaaniif deebisu dubbata. Akkamitti akka gatii isaanii kaffalu, akkamitti akka isaan adabu gadi siqee dubbata. Lakkoofsa 12 irratti immoo sadaffaa irratti maal godhaa? Gatii warra cunqurfamanii Waaqayyo akkamitti akka deebisu dubbata. Egaa boqonnaa 2 kanaa iddoo 3 kanatti qoonnee utuu yeroo bal'aa fudhannee dubbanne waan baay'ee akka keessaa qabannu nan abdadhan ture. Yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf garuu ergaa isaa isa sadaffaan dubbadha. Elaa cunqurfamuun kan ture, dhiibamuun kan ture, akkasumas warra isaan cunqursanii fi warra isaan miidhan erga gatii isaanii kaffalee Waaqayyo gatii warra dadhabbii keessa turanii, gatii warra hidhaa keessa turanii, gatii warra wal'aansoo keessa turanii, gatii warra booji'amanii turanii, gatii warra humna dhabanii turanii, kan isaanii kan ta'e aangoof humnaan dhabanii sana Waaqayyo gaafa deebisu lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. Inni cabsee karaa banu isaan dura hin ba'a. Isaan cabsanii balbala killichaa keessaa darbanii jalaa hin ba'u. Mootiin isaanii darbee isaan dura na deema. Waaqayyo isaan dura hin bu'aa waan jedhu ilaalla. Si dura ba'a jedheen dubbadha. Yookaan si dura ba'eera jedheen dubbadha. Akkuma kutaa kana keessatti ilaallu sabni kun saba dadhabbiin irra ture. Saba hidhaan irra ture. Saba wal'aansoon irra ture. Saba jechuu ulfaataan irra ture. Saba qabaan irra turedha. Kanaaf Waaqayyo akkamitti nama dura ba'a yoo jettanii? Maaliif nama dura ba'a yoo jettanii? Yoom nama dura ba'a yoo jettanii? Amma yoomitti nama dura ba'a yoo jettanii? Waan amma dubbannu kana hundumaatiif guduunfaa jechaati. Egaa isaan kana tokko tokkoon hin ibsu. Waanan dubbachuu qabu garuu hin dhiisu. Egaa saba kana kaleessa Waaqayyo irraa garagaluu isaaniitiin, dadhabuu isaaniitiin dabarfamanii kennamaniiru. Cunqurfamaniiru. Keessaa ba'uudhaaf immoo humna dhaban. Harkaa ba'uudhaaf humna dhaban. Warra cunqursaa keessa du'aniif guyyaan isaanii guyyaadhuma kenname qofa ta'e. Warra sanarraa hafaniif garuu Waaqayyo yeroo guyyaa fidu argina. Yeroo guyyaa fidu argina. Yeroo bara fidu argina. Yeroo haala mijeessu argina. Laamee lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Waaqayyo ni dhuguma hunduma keessa walitti nan sassaabaedha. Maal ta'anii turan beektu? Faffaca'anii turan. Bittinnaa'anii turan. Humna dhabanii turan. Yaa sanyii Yaaqoob, yaa saba Israa'el, keessaas warra afan walitti nan qabaedha. Faffaca'anii bittinnaa'anii turan. Lammaffaa irratti baay'een isaanii lubbuudhaan hin hafne. Baay'een isaanii hin dhuman. Tuu guyyaan isaanii hin gahin darban. Warra afan walittan qabaedha Waaqayyo. Sadaffaa irratti akkana jedhaani.
akka hoolota karra tokko keessa walii wajjin jiraatanittan waliin teessisaa jedhe Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo gaafa dura namaa ba'u, Waaqayyo gaafa dura namaa ba'u kaayyoo godhatee kan inni ka'u maal gochuuf yoo jettan tokkoffaa walitti nu qabuuf. Macaafa Hisqeel boqonnaa 47 dhattanii gaafa laaltanii Hisqeel raajichi mul'ata arga. Namooti baay'een lafeedhuma goggogaadha isa caafame lafeedhuma goggogaa sana akka seenaa lafee goggogaa nutti himuu danda'u. Amma lafee goggogaa argi qofa utuu hin taane jireenya saba Israa'el goggoge otoo lubbuudhaan jiranii warra bittinnaa'an, otoo lubbuudhaan jiranii warra goganii iddoo gadhiisan hafuuratti mul'ataan arge. Kanaafi lafee goggogaa kanatti raajii dubbadhu jedheen Waaqayyo Hisqeeliin butee geesse hafuurri qulqulluun. Amma jarreen sun lafee goggogaa dachaa keessa ciisa utuu hin taane yookaan Israa'eltu dachaa sana keessatti walitti qabame utuu hin taane Israa'el lafa jiran hundumaatti, biyya jiran hundumaatti ayyaanni irraa fudhatamee akka ture, simboon irraa fudhatamee akka ture. Jara kana gogaan ittiin jiru, foon ittiin jiru, ribuun ittiin jiru. Iddoo tokkon jiran lafeen isaanii bibittinnaa'anii akka jiran, akkasumas hafuurri keessa waan hin jirreef egaa bittinnaa'anii lafee goggogaa akka isaan ta'an erga itti mee booddee lubbuutti deebi'a agaa lafeewwan goggogaan kun deebi'anii jiraachuu danda'u jedhee Waaqayyo gaaffii gaafata. Ati hin dandeessaa jedhaan waan namni dadhabe Waaqayyo hin danda'a. Hin fidatta ajandaa kee yoo ta'e, fidatta karoora kee yoo ta'e, waan ati dadhabde sana Yesuus hin danda'a. Iddootti deebisuu danda'a. Egaa toora tooraan bubbee baatti abboomii jedhe Waaqayyo. Dursee hafuuratti abboome, bubbeetti abboome. Lafeewwan kun iddoo sosocho'an iddoo jiranii bibittinnaa'anii lafa jiranii walirra qaxxaamuree saayinsiin akka jedhutti ijoollee waggaa 2 gadii ijoolleen dhalattuun tokko lafee 300 qabdi. Amma guddataa deemee nama ga'aa ta'utti lafeen namaa gara 200tti siqaa akka deemu saayinsiin nutti hima. Egaa namni tokko lafee 200 yoo qabaate nama 1000 iddoo sanatti mul'ataan in arge lafee meeqa mul'atatti arge jettanii yaaddu baay'ee kabbaadiidha. Kan nama tokko iddoo 200tti yoo bittinnaa'e, iddoo 200 amma 300tti yoo bittinnaa'e namoota meeqa arge Israa'el guutummaatti ilaale. Kun lafee utuu hin taane jireenya Israa'el ture, mul'ata Israa'el ture, ajandaa Israa'el ture, karoora Israa'el ture. Abeet 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 kakuu Israa'el ture. Isaan kanatu bibittinnaa'e hin goggogan iddoo gadhiisani. Waaqayyoon hafuuratti deebisu, hafuuratti baasu, bubbee ba'aa bo'ennaa Hisqeelitti abboomu mul'atatti ammi kun walirraan qaqaxxaamuree iddoo isaatti deebi'ee gale. Ammas gaafa abboomu ribuutitti abboomame, takka ture foontutti abboomame, gogaatutti abboomame, hafuuratutti abboomame. Nama jiraataan walitti qabamaniidha. Macaafti gaafa dubbatu ergaansii qaba. Waaqayyo ganama kanaa qabee dura keen ba'aa jedheera. Ani dura keen ba'aa siin jedheera. Iddootti bittinnoofte, iddootti humna dhabde, iddootti jilba dhabde, amantii kee kaleessaa lafatti gatte, qajeelummaa kee kaleessaa lafatti gatte, mul'ata kee kaleessaa lafatti gatte, faarfannaa kee lafa keesse, kaleessa borcaa turte, mul'ata kee lafa keesse, kaleessa haasa'aa turte, abeet abeet abeet, macaafa kee lafa keesse, kaleessa dudubbataa turte, gaarummaa kee lafa keesse, kaleessa agarsiisaa turte, maaraa lafaa nama daana magata
Sirana Madigan, when a Solovona Bora Lafani, Casinja Gawakai, yo Kalbi K de Bifte, yo Akeka K de Bifte, yo Karora K de Bifte, Kirara K o Kafte, Impe K o Kafte, Jilba K o Lavantuk de Garacotio de Bite, Anikana Bote, Binisat Sinkenu, Duat Sinkenu, Kanit Sinkenu, Kalsibra Mambai Eda, Kanyata Mambai Eda, Kalikim Famambai Eda, Kalaftido Elikim Subai Eda, Kangalan Ragaragalubai Eda, Karojiar Kasandubai Eda, Kan Fria Rabasati Tindubai Eda, Ani Garu Sidurana de Masinjadawaka Yutu. Ela Wakayo Malif Durana Maba Ega Gesawitani Isa Bibitinai Isa Due Isa Doga Isasan, it dote today bisudas. Nilamaffaan kutaa kana keessatti kan arginu. Nilamaffaan kutaa kana keessatti kan arginu. Abbaa ta'uufiidhaaf, tiksee gaarii ta'uufiidhaaf, akka oolota karra tokko keessaa walii wajjin isaan nan teessisaa jedha. Tiksee gaarii ta'uudhaaf, abbaa gaarii ta'uudhaaf, fira dhiyoo fira gaarii ta'uufiidhaaf. Geeli Yohaannis boqonnaa 10 gomsa tokko kaatanii gaafa laaltan tiksoonni lama akka jiran dubbata. Tiksee bitamee tiksu, du'aan oolota kan jijjiirratu, du'a isaa dhufeen oolotatti kan jijjiirratu, amma faayidaa irraa argatu qofatti kan tiksu. Gatii baasuun gaafa dhufe garuu oolota isaa du'atti kennee kan baqatu. Allu zandiroom ለወደፊት ይኖራሉ ነበሩ ባለፉትም ዘመናት አመገሩ ትክሴ ነመነማን ዋቀየ ቆፋት እኒ ከምብራ ትክሴ ጋሪ ትክሴ አመነማ ኢሰማልተው አመዱ አልቡቶ ሎተሳቲፍ ደበርሴ ኦፍ ከን እኒ ክርስቶስ ይዳ